تግርኛ ድሕሪ 20 ደቂቃ ክጅምሪው ንክትከታተሉና ንዕድም kun sagantaa BBC afaan Oromooti nu waliin tura. Dambalii gabaabaa saatalaayitii fi kallattiin fuula feesbuukii keenya irratti kan nu caqasaa jirtan dhaggeeffattoota keenya akkam ooltan. Kun sagantaa raadiyoo BBC afaan Oromooti. Barattoonni mootummaan Itoophiyaa barnootaaf gara Indiyaatti erge rakkoo cimaa himatu. Waa'ee barumsa keenyaa yaaduu dhiibnee waa'ee nyaannee buluuf gaafa kam mana nurratti cufanii haalatti nu darbatu icha heduu yaaddoofna malee. Qabsoo Oromoo waggoota muraasa darbanii keessatti qoonni addi bilisummaa Oromoo qabu maal ture? Maaliif waraanni bilisummaa Oromoo qeerroo bilisummaa Oromootiin utubuu dadhabe inni jedhu utubaa ture nu. Rakkoon walitti bu'iinsa Gujii fi Geediyoo gidduutti uumame ammallee jiraattota of harkaa qaba. Kunneen oduuwwan har'aaf irratti fuulleeffannee oduu addunyaas qabna. Sagantaa har'aa wal duraa duubaan kan isin biraan gahu ani bakka laatumaati. Barattoonni Itoophiyaa dhaabbilee barnoota olaanoo biyya Indiyaatti baratan kaffaltiin barnootaa kafalamaa fi waan hin jirreef rakkachaa jiraachuu dubbatu. Akka ragaan Imbasii Itoophiyaa biyyattiitti argamu mul'isutti barattoota 1,000 oltu achitti barataa jira. Biraanuu Gammachuu gabaasa qopheesse qaba. Hojii keenya dhimminee jechuu hin dandeenye yaaddoo bu'aadhaan akka jiraannu. Waa'ee barumsa keenyaa yaaduu dhiibnee waa'ee nyaannee buluuf mana kiraa keessaa gaafa kam mana nurratti cufanii haalatti nu darbatu iddoo itti kaffallee nyaannu gaafa kam nu ariiranii naannee haga bubullee duuna icha heduu yaaddoofna malee barumsa keenya irratti xiyyeeffannee barachuu danda'an jedhu haala kana keessa. Imbaasii irraa yeroo gaafannu nu eegaa nu obsaa qarshii nuuf hin gadhiifamne jedhaa turani. Barataa Itoophiyaa irraa digirii 3ffaa Yuunivarsiitii Paanjaab kaaba Indiitti argamtutti baratu rakkoo miindaan ittiin jiraatan yeroon kaffalamuu fi dhabuu isaarraan rakkoo itti jiru dubbate dhageenya. Barattoonni Itoophiyaa dhaabbileen barnootaa biyya Indiitti baratan kaffaltii barnootaa isaaniif malu wal qabate rakkoo hamaaf saaxilamuu yechaa jiru. Barataan biraa yeroof akka maqaan isaa hin dhaamne barbaade Yuunivarsiitii Indiraa kibba Indiitti argamus komee wal fakkaatu dubbata. Imbaasii Itoophiyaa Indii jirurraa yeroo hundumaa inni birrii akka hin qabne akka maallaqa hin qabne nutti himu ministeerri barnootaa maallaqa akkaawuntii keenya irratti nu gadhiisneedha kan isaan nuun jedhan yeroo hundumaa. Imbaasiin Itoophiyaa Indiitti argamu rakkoo barattoonni himachaa jiranii kana maal jedha? Indiitti ambaasaadara Itoophiyaa Asfaaw Dingamoo. Bajanni bara haaraa kan ragga'e adoolessa 7 irratti ture. Nu bira kan ga'uun irra ture ammoo hanga adoolessa 15. Adoolessa 30 kaffaltii raawwachuun kan nurra jiraatu garuu hin kaffalle. Kaffaltiin kun kan raawwatamuu qabu hagayya 7 jalqabaa keessa ture. Amma garuu maallaqni nuuf darbeera waan jedhamaa jiruuf borurraa jalqabee hanga roobii dhufuutti miindaa isaanii kan ji'a adoolessaa ni galchinaaf. Akkaataa kaffaltaa haaraa imbaasichi jalqabe kunillee rakkoo biraati mootummaan furmaata waaraa nuuf kennuu qaba jechuun barattoonni kunneen dubbataniiru. Wiixata darbee mootummaa Itoophiyaa waliin waliigaltee irra kagahe addi bilisummaa Oromoo sagantaa siyaasaa isaa akka hin jijjiirre hime. Haa ta'u malee dhaabichi waggoota dheeraaf qabsoo hidhannoo gaggeessaa turerraa gara qabsoo nagaatti fuula garagalfateeraa jedhu itti gaafatamaan dantaa alaa ABO Dr. Shaggut Galataa. Biyya Jarmaniirraa bilbilaan kan nu dubbisan Dr. Shaggut kaayyoo ganamaa qabsoo ABO'ti waan jedhan ibsuudhaan eegalu. Kaayyoon adda bilisummaa Oromoo hiree ofii murteeffannaa uummata Oromoo mirkaneessuudha. Inni kun mirgi Oromoo mirgi dhala namaa akka nam tokkeetti mirgi akka uummataatti akka walootti mirga uummataa sun akka deebisamee kabajamuufidha. Isa kana mirkaneessuudhaaf barootii darban kana keessa karaa siyaasaa, karaa dippiloomasii, karaa waraanaa xawaataan sochii uummataa dabalatee indoominaan gaggeeffataa ture. Waraanni isaa guyyaa itti biyya Oromiyaa keessaa dhibee beeku hin jiru. Akkasiin qabsaa ture jechaadha. Qabsoon ABO'n ganama jalqabee waggoota dheeraa fudhateera. Maaliif kan waggoota dheeraa fudhate? Bakka Oromoon ani Oromoodha jechuu saalfate. Bakka Oromoon eenyummaan isaa biyyoota ollaa keessatti hin beekamne. Haala akkasii keessattidha qabsoon isaa eegalame jechaadha. Lammaffaan qabsoo hidhannoo gaggeessu keessatti biyyootiin gaafa Afrikaa hubiin isaan Oromoon eenyu isa jedhuuf barsiisuuf biyya Sudaan, Keeniyaa kana keessatti illee biyyoota adda addaa keessatti yeroo dheeraadhaatti fudhate jechaadha. Adda bilisummaa Oromootti xiyyeeffannaan mootummaan Itoophiyaa wal duraa duubaa dhufanii gaaffii Oromoo akka mangaagaa leencaa keessaatii foon baasuutti godhaniiti ilaalu karaa adda addaa dippiloomaatikalii dhiibbaa gatii godhaniif qabsichi akka inni lafarraa harkifatu godhee jira jechaadha. Kuni sababootii
xiqqoodha nani kaasee bal'aa kaasuu ni danda'ama jechaadha. Waggoota muraasa darbanii keessattuu yeroo diddaan maastar pilaanii Finfinnee Oromiyaa keessatti babal'atee qabsoon cimaa godhamu namni baay'een har'a kan hin dhufne ABO'n yoom dhufa gaaffii jedhufaa qabu turanii mee kan waggoota muraasa darbanii qoodni ABO'n qabu akkamittiin ibsama? Qabsoo gara barooti hagamii as ka jiru kana karaa qeerroo bilisummaa ka gaggeessame kana yoo adda bilisummaa Oromoo irraa namni adda baasee ilaala ta'e bakkeen dogoggoraa achidha jechaadha. Qabsoon bilisummaa Oromoo gaafa Oromoo marti uf harkatti fudhatee keessatti qooda fudhate bilisummaa isaaf gaha ka jedhudha amantii qabna ture. Isuma kanattus mirkanaa'e maaliif waraanni bilisummaa Oromoo qeerroo bilisummaa Oromootiin utubuu dadhabe inni jedhu utubaa ture nuuf qabsichaa kan waraanaa fi kan sochii uummataa sana garuu wal keessa naquu gatii hin barbaannee fi beekaadhumaa duubarra oolchinee jenneetti ibsanna jecha. ABO'n yeroo baay'ee fottoquu wajjin kan maqaan isaa ka'u gara biyyaatti gaafa deebi'u ejjennoon biyya Oromiyaa jedhamtu ijaaruu irratti ABO'n qabu maal fakkaata? Wanti jijjiiramu jira? Ka jalqabaa ABO'n fottoquu inni jedhu sun kan fottoqu wanta siilaa walii galee ijaare tokko Oromoon fedhiidhaan waa godhe tokko hin qabu. Amma garuu fedhiidhaan murteeffachuun walaba ta'eeti mirgi uummataa kennamee fi sagaleen uummataaf ta'ee fi aangoon uummataaf kennamee fi akka kanatti sirna kanattaniin biyya sana keessatti jiraachuu fedha yookiin immoo akkasittaniin tolfachuu fedha kan inni jedhee murteeffatu jechaadha. Ammallee isa kana numatti deemaa jirra. Abbaan aangoo abbaan mirgaa bu'aanaa qaba jedhee kan herregee murteeffatu uummata Oromoodha jechaadha. Dhaaba nagaan qabsaa'u ta'eetu biyyatti deebi'a ABO'n kana jechuun hidhannoon hiikkata jechuudha. Karaa nagaa mirga keenya gaafii keenya deemsifachuu dandeenya taanaan filas dirqiitu waraanatti nu geesse malee waraanarraa bu'aan argama jennee kan herregnu hin qabnu. Kanaafuu gara nagaatti galagalleera jechaadha. Waraana hidhatee jirummoo sirna attamiitiin gara fuula duraa piroosiijara attamiitiin haala nageenyaa kana keessatti hammatama isa jedhu kan yeroon irratti hojjetamu ta'a. Gaafa biyyatti deebitan ABO'n gaafa biyyatti deebi'u wanti inni qabsaa'uuf maali? Gaafa biyyatti deebitanii jedhamu gaafa hoogganni biyya ambaarraa jiru kuni galee jiru kana nagaa sochootan utu jette galee maal hojjetaa ka jedhamu kaayyoo keenyaaf sagantaa siyaasaa keenya ka jijjiirre hin qabne hiree ofiin murteeffannaa uummataa dhugoomsuu ka jedhu ittuma jirra isa kana kan nu harkaa fudhatus kan nu harkaa argatus uummata Oromooti. Itti gaafatamaa dantaa alaa adda bilisummaa Oromoo Dr. Shaggut Galataati kan dhageessan dhaggeeffattoota keenya guutuu gaaffiif deebii kanaa marsariitii keenyarraa argachuu dandeessu. Kanatti aansuudhaan oduu addunyaa gaggabaabsinee simbiraan geenya abbaan dabaree har'aa Zalaalam Taaddasaa isinitti himuudhaaf as istuudiyoo jira. Baqqalaa Galatoomii hoogganaan paartii Dimookiraatawaa Itiyoophiyaa duraanii obbo Lidatuu Ayyaaloo hirmaannaa siyaasaa kamiyyuu yeroodhaaf akka dhaaban himan yeroo darbee erga konferensii Maqalee tokko irratti hirmaatee doorsifni ajjecha akka irra gahaa tures himeera. አንዳንድ ሰዎች namoonni tokko yaadan dhiyeessallee osoo hin dhagahin maaliif Maqalee dhufte jechuun si ajjeefna qabeenya kee gubna jedhanii na doorsisaa turan. Kanaaf haalonni hanga tasgabbahanitti siyaasarraa of qusachuuf murteesseera. Boordiin filannoo nu diige yoo ofiisaa diigamee haaraan hundaa'e akka paartiitti galmoofnee deebi'uu dandeenya. ያፈረሰን ምርጫ ቦርድ ራሱ ከፈረሰ Daareektar OMN obbo Jawaar Maammadii fi ogeeyyoonni biroo daandii qilleensaa Itiyoophiyaa daawwatan hojii gaggeessaa olaanaan daandichaa obbo Tawaldee Gabramaaram daandichi mallattoo milkii Afrikaa ta'uu simaniiru. Obbo Jawaar gama isaaniitiin daandichi akka cimuutiif gumaacha akka taasisanis ibsanii jiru. Sa'a boodas gara magaalaa Baahir Daaritti imalanii jiru. Yeroon jijjiirraa taphattoota Awurooppaa har'a muraasa booda xumurama. Everton daqiiqaa 10 keessatti Baarseloonarraa Andree Goomes ergisa Yeerii Miinaa immoo paawundii miiliyoona 27 mallatteessisee jira. Taphni Piriimeer Liigii Ingiliz boor tapha Maanchister Yuunaayitid fi Leicester Siitiin kan jalqabu ta'a. Zaambiyaan hoogganaa olaanaa paartii mormituu Zimbaabuweetiin biitii ija bahachuuf deebistee Zimbaabuweef kennite. Biitiin bara darbe yeroo Zaambiyaan filannoo gaggeessitee mormiin biyyittiitti ka'u gara paartii mormituu goruun daawwannaa taasisee ture. Tiidiin har'a mana murteettis dhiyaatee jira. Manni marii Arjentiinaa sanada ulfa 714 gadi baasuu akka eeyyamamuuf dhiyaate kuffiseera. Arjentiinaatti ulfa baasuun kan danda'amu yoo fayyaan haadhaa rakkoo hamaa keessa jiraatee fi gudeedamtee ulfoofte qofaadha. Talaalliin vaayirasii Eboolaa Dimokiraatik Koongootti kennamuu jalqabe. Talaallichi bakka vaayirasichi itti hammaatu kaaba Kiivuu keessatti kennamuu jalqabe jira. Baqqala oduuwwan galgala kanaa kanneen. Zalaalam Galatoomii.
Eebila darbeerraa Rakkoon walitti bu'iinsa Gujii fi Geediyoo gidduutti uumamee marii fi araara abbootii gadaan goolabamullee jiraattonni sababa walitti bu'iinsa kanaan qe'ee isaaniirraa buqqaaniif xiyyeeffannaan gahaa hin kennamne jedhu dhaabbileen gargaarsa. Walitti bu'iinsa kanaan walumaa galatti namoota miliyoona 1 ta'antu qe'eef qabeenya isaaniirraa buqqa'e. Firaa'ol Balaay bal'iftee isinitti himti. Eebila darbeerraa jalqabee sababii walitti bu'iinsa saboota gidduutti uumameen namootni gara miliyoona 1tti siqan daangaalee Gujii Lixaa fi Geediyoo irraa akka buqqaan gabaasni mootummoota gamtoomanii ni hima. Godina Gujii Lixaatti bulchaa aanaa Qarcaa kan ta'an obbo Gadaa Godaanaan aanicha keessatti kaampii buqqaatotaa 3 keessa abbaa warraa 4,000 walumaa galatti yoo xiqqaate namootni 23,000 ta'an gamalachuurraa buqqaanii akka jiran BBC'tti himaniiru. Rakkoon hamaan isaan qunnamaa jiru tokko qabeenyi isaanii hin jiru. Qabeenyi isaanii mana isaanii dabalatee karra isaanii dabalatee bunaaf ofichis akkaataa ittiin ciramee bade jira. Manni jalaa gubatee akkaataa ittiin bade jira. Rakkoo deeggarsa harka namaatiin buluu jiranii yeroo ammaa kana deeggarsa gama dhaabbata mootummaatiif miti mootummaatiin deeggarsa kana eeggataa buluu jiranii yeroo ammaa kana keessattuu fayyummaan wal qabatee haala qilleensaatiin wal qabatee haala jireenyaatiin wal qabatee rakkoo hammaataa keessa akka jiranuu fi jireenya buqqa'ummaa kana irra caalaa uummanni kun baay'inaan waan hin beekneef baqatee akkuma jiruun qabeenya fudhatee hin baane huccuu fudhatee hin baane. Gama biraan waldaan fannoo diimaa Itoophiyaa koree fannoo diimaa ila addunyaa wajjin ta'uun guyyaa 2 dura buqqaatota daangaalachuu 60,000 ta'aniif gargaarsa hatattamaa dhiyeessu akka jalqabee ibseera. Duula tola ooltummaa miidiyaalee hawaasummaa fayyadamuun taasifamaa jiruun immoo buqqaatota kunneen qaqqabuuf dargaggoota Finfinneen hojiin hojjetamaa jira. Qindeessituun kaka'umsa kanaa Heldaanaa Takastaa akkas jetti. Wayyaa, kaalsii, uffata qorraa, kophee fi meeshaa nyaatni itti nyaatamu walitti qabaa jirra. Namni waanuma qabuun akka gargaaruuf waamicha taasisaa turre. Torbee 2 kana gochaa turre. Amma gargaarsicha gara Gujii fi Geediyootti geessina. Obbo Gadaa Godaanaan namootni kaampiiwwan jiran keessaa jijjiirama qilleensaa fi haala jireenyaatti baruu dadhabuun hanga yoonaa yoo xiqqaate namootni 4 lubbuun akka darbe nutti himuun furmaata waaraa gama mootummaan jirus eeraniiru. Haga danda'ametti akka aanaa keenyattis marii hawaasa bal'aa geggeessinee namoonni kun gara qe'ee isaaniitti akka deebi'anuuf marii bal'aa erga geggeessineen duuba uummanni Oromoo Gujii har'as borus uummata sabaaf sablammii biyya kamiituu akka biyya keenyatti yeroo waliin jiraachuudhaaf fedha bal'aa akka qabanuu fi namoonni kun dhimma waraanaa waldhabbiitii kun hafee araara abbaan gadaa Oromoo buusee jira. Abbootiin gadaa lamaan buusanii jiranii akka mootummaattis akka kallattiin kaa'amee jira. Biiroon deeggarsa namoomaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii akka jedhutti walumaa galatti lammiileen Itoophiyaa miliyoona 7.9 ta'an deeggarsa barbaadu. Fayyaan qabeenya guddaa harkaa qaban kan guyyuu walii yaafatanidha. Qophii keenya waa'ee fayyaa kamisarra isiniif dhiyeessinu kan har'aatiin Ameerikaa Joorjiyaa akka jiraattu Dr. Marii Dhugaasaa waa'ee daa'ima harma hoosisuu waan jettu simbiraan keenya kunooti. Akka fayyaa harma hoosisuun qofaansaa ijoollee dhalattuu fi nyaata ga'aa mootummaa guutuu amma ji'a 6 kennuufii danda'a. Dabalataan immoo guddina qaama ijoollee fi adda ba'ee sirna karaa garaacha keenyaa kana guddina isaatiif baay'ee gargaara. Dhukkuba ijoollee irraa dhowwuuf takka tasaa warratti dhufan irraa dhowwuu fi dhukkuba gurraa kan garaa kaasaa qufaa dhukkuba kan karaa fincaanii irraan dhufu ijoollee irratti warra baay'atanii isarraa dhowwuuf ni fayyada. Guddina sammuu fi ilaalcha manni qaroo ijaa fi gurraa fi dhageettii kanaaf faayidaa guddaa qabaa jedhamee akka nama ogeessa fayyaattis akka harmeettis ta'e harma haadhaa mucaaf kennuun isarraan dabalata kan walitti dhufeenyi mucaaf harmee gidduu jiru baay'ee guddisaa kanaaf harmoolii jajjabeessuudha. Yoo haati rakkoo fayyaa akka HIV fi daranyuu sombaa daa'imatti darbu ka qabdu taate haalli ittiin harma hoosiftu irratti ogeessa mariisisuun faladhaa jetti Dr. Mariin. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya galgala har'aa asuma irratti goolabuudhaaf deemna. Qophiilee simbiraan keenya irratti dabalata argachuu yoo feetan marsariitii keenya akkasumas fuula feesbuukii keenya daawwachuu hin dagatinaa isiniin jenna. Yaada qabdanillee gama fuula feesbuukii keenyaan nu biraan gahuu dandeessu. Qophii har'aa kan soneesse Biraanuu Gammachuuti kan isin biraan ga'e immoo ani Baqqalaa Toomaati. Bor sagantaa wal fakkaataa nagaa walitti deebinutti nagaan bula.